السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة بليان أرمو الشو جل تركمتنا كم نقافة جل تو بقى جراتنا إن شاء الله رانتنا برنوتك باباتك تكون كان كبر ليسنا دوتا إن شاء الله يوتيوب كنيا اللي قرتي لايك شير سبسكرايب ودا كرا برنوتك كنيا تكتي فينو فيسبوك قرتي كتي أفان رموتي جراتنا جودا ترليشين جودا barreeffama gara afaan oromoo jijjiiruuf barreeffama fakkeenyaaf afaan amaaranyaatiin barreeffama jiraatu afaan ingiliffaatiin barreeffama jiraatu yaani afaan oromoo jijjiirachuu inshaallah barnoota san akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Afaan abbaa barnoota hordofaa saniin jenna. As tuttalaal feesbuuk san tuttuqaa sadeemtan jechuudha. Asirratti eega cuqaaftan booda akkanatti irraa wal harkiftan jechuudha. Baada sanii settingii tanarra tuuttanii jechuudha. Eega settingii irra tuuttan booda akkanatti isiniif ba'a jechuudha. Relation for posts relation gootan irratti tuuttanii cuqaaftan jechuudha barreeffamatti. Baada irra cuqaaftan booda kanarra tuuttanii jechuudha. Language you'd like have process relation info tuuttanii jechuudha. Baada tuuttanii irra oloftanii jechuudha. Kanatti afaan hedduu jira. Afaan oromoo barbaannaa jechuudha. Tammantana afaan oromoo irra geessanaa jechuudha. Kun afaan oromoo jiran jechuudha. Asii raayitii irra guuttannaa jechuudha. Akkanadha kun raayitii irra guunnamate takkaaf duuba deena. Kan lammataa kanarra gabboonaa jechuudha. Kan lammataa kanarra gabboonaa jechuudha. Afaan oromoo san irratti seef goonaa jechuudha. Ankiyammaan tana afaan oromoo irra guuttadheetiin jira. Irra seef godhadheetiin jira jechuudha. Laakunoositti seef kanas irra guuttadheetiin jira. Barnoonni kun akka isin fayyadu abdiin isarraa qaba. Akkasuma yuutuub keenya dhaqaatii laayik share sabskiraayib godhaa. Linkii isaa fideetiin ajjala isiniif kaa'aa barakalla.